Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan gara hundee miidiyaa keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiilee irraa keessatti sarbamuu walabummaa miidiyaa Addis Istaandard himata paartii Sibiraat mana murtii federaalaatti dhiyeeffamu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo fi leenjii waraana bilisummaa Oromoo ogeessota waraanaa isaaf kennaa ture kan isin biraan geenyu akkasumas odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Kuubaa keessatti dhukaasa banamuun kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo sirrii fi haala yeroo irratti hundaa'e waliin nu hordofaa jecha oduun keenya kunooti. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin yeroo Itoophiyaan gara filannoo biyyaalessaatti dhiyaachaa jirtu kanatti gaaffii walabummaa miidiyaa ammas cimaa ta'ee mul'achaa jira. Guraandhala 26 bara 2026 dhaabbanni mirga namummaa addunyaa irratti beekamu Human Rights Watch murtee mootummaa Itoophiyaa eeyyama miidiyaa Addis Istaandard haquuf dabarse cimsee balaaleffateera. Akka ibsa dhaabbatichaa keessatti eerametti tarkaanfiin kun yeroo filannoo duraa sagalee walabaa cufuu fi marii uummataa dhibbisuuf yaadamee ta'uu mala jechuun yaaddoo isaa ibseera. Murteen kun kan darbe ammoo abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatiin yoo ta'u, eeyyama hojii dhaabbatichaa kun ji'oota muraasa dura filannoo gaggeeffamuuf jirutti ta'uu isaa gabaasni kun agarsiisa. Addis Istaandard bara 2011 irraa eegalee gabaasa gadi fagoo fi falmisiisaa taasisuun beekama. Waggoota darban keessatti garuu dhiibbaa fi rakkoo adda addaa keessa darbee jira. Qopheessaa olaanaan isaa Yoonaas Kadir himannaa mootummaa kufaa taasisuun dhaabbatichi bara seeraa fi mirga isaa akka falmatu ibseera. Gabaasni Human Rights Watch akka agarsiisutti bara 2025 irraa eegalee dhiibbaa miidiyaalee walabaa irratti taasifamaa jiru dabalaa dhufeera. Miidiyaaleen akka Dooche Veellee fi Waazemaa raadiyoo irratti fudhatamni tarkaanfiiwwan mootummaan fudhatama turuun ni yaadatama. Kana duras Reuters irratti murtee wal fakkaataan darbee turuun isaa ni yaadatama. Walabummaan miidiyaa iftoomina, itti gaafatamummaa fi marii uummataa odeeffannoo irratti hundaa'eef murteessaadha jedhama. Haala yeroo ammaa kana keessatti gaaffii guddaan ka'u tokko bilisummaa miidiyaa Itoophiyaa eessa akka dhaqaa jirutu nama wal gaafatamaa jira. Gabaasa bal'aa kana akkasumas gabaasota biroo haala wal fakkaataa irratti xiyyeeffatan keessatti argattu nu hordofaa odeeffannoo amanamaa fi madaawalaa of harkaa qabna. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Gambeellaatti meeshaa waraanaa seeraan alaa qabamuu hordofee lammiileen 6 to'annoo jala oolfamuun gabaafame. Guraandhala 26 bara 2026 koomishiniin poolisii naannoo Gambeellaa lammiileen Sudaan Kibbaa 4 fi lammiileen Itoophiyaa 2 daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa keessatti hirmaatan jedhaman to'annoo jala ooluu isaanii beeksiseera. Akka ibsa itti aanaa koomishineer ittisa yakkaa koomishinii poolisii naannichaa Diyaach Gootikoot kennanitti shakkamtoonni kunneen guraandhala 14 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama keessaa sa'aatii 3 irratti godina sabaa Nuweer aanaa Laaree keessatti qabamanii jedhe. Meeshaaleen waraanaa isaanii waliin argaman kunneenis RPG laawuncharii 2, qawwee bireenii 1, boombii RPG 9 yoo ta'u namoota to'ataman keessaa 4 lammiilee Sudaan Kibbaa yoo ta'an lammiileen Itoophiyaa 2 ammoo fudhattoota meeshaa ta'uun himameera. Isaan kunneen jiraattota godina addaa Itaangee Poolikood keessa ta'anii qorannoo irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibsame. Poolisiin akka ibsatti hojii kana odeeffannoo hawaasaa irraa argame irratti hundaa'uun poolisii aanaa Laaree Koomaandi Poostii Nageenyaa Federaalaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa fi qaamolee nageenya biroo waliin ta'uun raawwatameera jedhe. Koomishiniin poolisii naannichaa hirmaannaa uummataa ittisa yakkaa keessatti murteessaa ta'uu cimsuun miseensota hawaasaa odeeffannoo kennaniif galata dhiyeessaniiru. Odeeffannoo dabalataa kan birootiin ammoo beeltuu kurkurruutti rakkoo bishaan hammaateen jiraattonni laga hidhaa dheebuun dararamaa jiru jedhame. Godina Baalee Ba'aa aanaa laga hidhaa magaalaa beeltuu kurkurruu keessatti jiraattonni rakkoo bishaan dhabuun haala ulfaataa keessa jiraachuu isaanii himan. Jiraattonni dubbii isaanii keessatti dheebuun yeroo namaaf hin kennu jechuun dararamaa hamaa keessa akka jiran ibsan. Waqtiin bonaa kunis rakkinicha daran hammeessuu isaanii eeraniiru. Akka isaan jedhanitti kanaan dura hanga kiiloomeetira 7 fagaatanii baadiyyaa keessaa bishaan waraabbataa turan. Amma garuu maddi sunis dhabameera. Yeroo ammaa kana keessatti bishaan jaarkiinaa
tokko liitira 20 qarshii 80 hanga 90tti gurguramaa jiraachuu hima. Kunis bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin taane irra deebiin ibsaniiru. Dabalataanis bishaan kana bitachuuf qodaa ittiin gurguramu argachuuf guyyaa 3 dursanii dabaree qabsiifachuun dirqama ta'uu himu. Jiraattonni dhumni kun dhimma lubbuuti jechuun mootummaa irraa furmaata ariifataa akka barbaadan waamicha dhiyeessaniiru. Odeeffannoo keenya kabirootiin waggoota shanan darbaniif mootummaa waliin hojjechaa kan ture paartiin haqaa hawaasummaa uummata Itoophiyaa Izeemaan paartiin badhaadhinaa daldaltoota irraa maallaqa dirqiin walitti qabaa jira jechuun cimsee balaaleffateera. Paartiin biyya bulchaa jiru filannoo waliigalaa 7ffaa kan baatii caamsaa keessa geggeeffama jedhamee eegamuuf hawaasa daldalaa irraa maallaqa dirqiin walitti qabaa jira jechuun himate. Ibsa kaleessa baaseen gochi kun hatattamaan akka dhaabbatu gaafateera. Paartiin siyaasaa kamiyyuu akkaataa tumaalee seeraa boordii filannoo biyyaalessaatiin qofa filannoof maallaqa walitti qabu akka qabu danda'ullee itti dabaluun himeera. Paartiin badhaadhinaa caasaa mootummaa fayyadamuun investorotaa fi daldaltoota miseensa dhaabaa hin taane sodaachisuun maallaqa walitti qabaa jira jedhe. Kanaan dura sochii dhaabaaf miindaa hojjettoota mootummaa hir'isuun isaanii kan yaadachiisu. Ammas hawaasa baasiin jireenyaa fi imaammata gibiraa dogoggoraan itti hammaate irraa dirqiin funaanuun yakka dachaadha jedheera. Dhaabichi waamicha boordii filannoo biyyaalessaaf dhiyeesseen paartiin biyya bulchaa jiru qabeenya seeraan alaa walitti qabu akka dhaabu aangoo seeraa qabutti akka fayyadamu waamicha dhiyeessee jira. Boordichi dhimma kana bira darbuu akka hin qabne cimsee ibseera. Erga ooppereeshiniin dhaabbateen booda faannoon dhukaasa banuun duguuggaa sanyii raawwatan. Haleellaa faannoo Abee Dongoroo keessatti hojjettoota mootummaa irratti taasifameen lubbuun namootaa galaafatame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo jedhameen ibsameen hojjettoonni mootummaa gandoota garaa garaatti ramadaman irratti tarkaanfii suukanneessaan fudhatamuu gabaafameera. Gadda Loomicaa bakkoota addaa Hurusee Bajiitii fi Tulluu Uggaa jedhamanitti haleellaan halkan edaa irraa eegalee lubbuu namoota hedduu galaafateera jedhame. Kanneen keessaa hojjetaa mootummaa obbo Dachaasaa Assabaa lubbuun isaanii darbuu ibsame. Akkasumas obbo Balaayii Amantee garmalee miidhamuun hospitaala Shaambuutti ergameera jedhamee odeeffannoon bahe ni mul'isa. Haleellaan kun ooppereeshiniin tibbara darbe humna waloo farra riphee lolaa Oromiyaa fi milishoota naannawaa irratti jalqabeen booda guyyaa 3 booda ajaja gubbaadhaa dhaabbate jedhameen walqabatee ka'eera. Qondaalonni nageenyaa tokko ooppereeshinichi dhaabbachuun uummanni gatii itti fufee kaffalaa jira jechuun yaada isaanii kennaniiru. Gabaasni kun haalota nageenyaa, murtee siyaasaa fi miidhaa uummata irra gahaa jiru irratti xiyyeeffata. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ogeessota fayyaa eebbisiisee tajaajila fayyaaf cimsuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n zoonii lixaa miseensota isaa keessaa ogummaa fayyaa qaban walitti fiduun leenjii addaa erga kennee booda sirna eebbaa gaggeesseera. Leenjiin kun ogummaa yaalaa bu'uura gargaarsa yeroo muddamaa yookiin first aid, ittisa dhiiguu, yaala madootaa fi sirna tajaajila fayyaa dirree lolaa keessatti kennamu irratti kan xiyyeeffate ta'uu gabaasni kun ni ibsa. Akka odeeffannoo zoonii lixaa irraa argame mul'isutti miseensonni kunneen kanaan dura leenjii loltummaa kan fudhatan yoo ta'u amma immoo ogummaa fayyaatti dabaluun loltoota isaanii fi hawaasa naannichaa tajaajiluuf qophaa'aniiru jedhe. Leenjiin kun yeroo murtaa'e keessatti kenname barnoota hojii irratti hundaa'ee fi piraaktikal tireening bal'aa of keessaa qabaachuun ibsameera. Sirna eebbaa irratti hooggantoonni zoonichaa ogummaa fayyaa dirree keessatti murteessaa ta'uu ibsanii ogeessonni eebbifaman dirqama isaanii haala itti gaafatamummaa qabuun akka ba'atan dhaamaniiru. Ogeessonni kunneenis ogummaa argatan kanaan hawaasa Oromoo fi miseensota haarawaa isaanii tajaajiluuf waadaa seenuu isaanii himameera. Tarkaanfiin kun haala nageenyaa yeroo ammaa keessatti mudatan keessatti tajaajila fayyaa saffisaa fi gahaa kennuuf carraa bal'isuu, miidhaa lubbuu hir'isuuf akka ta'es himaniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo dirree Hincinniitti tarkaanfii humna mootummaa irratti fudhateen loltoota 4 du'an
lama harkaan qabamanii jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n dirree Hincinnii keessatti tarkaanfii cimaa waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 4 battalatti ajjeesuu fi 2 harkaan qabuu gabaasni naannichaa irraa ba'e ni ibsa. Gabaasni kun haala hojii loltummaa fi tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo dirree lolaa keessatti fudhateen akkasumas bu'aa isaa irratti xiyyeeffata. Loltoota mootummaa tarkaanfii irratti fudhate kanaan qawwee akaamaa 3, SKS 1 fi qophiilee waraanaa irraa hiikuun galii dantaa moonaa bilisummaa Oromoof oolcheera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo galaana Kuubaatti dhukaasa hamaan baramuun lammiileen 4 du'an Ameerikaan qorannoo ofii ishee jalqabdee jedhame. Dhukaasa humnoonni nageenyaa Kuubaa qarqara galaana eegaa turan bidiruun maqaa Ameerikaan galmoofte irratti banameen lammiileen Kuubaa 4 lubbuu isaanii dhabuun mootummaa biyyattii beeksiseera. Taateen kun yeroo bidiruun saffisaan imaltu gara daangaa galaanaatti dhiyaattu mudatee jedheera. Ministeerri dhimma biyya keessaa Kuubaa akka ibsetti bidiruttii keessa namoonni 10 turan. Isaan keessaa muraan duraan yakka irratti himatamanii turan akkasumas meeshaa hidhatanii ergama shororkeessummaa fudhachuu seenuuf yaalaa turan jechuun mootummaan Kuubaa himateera. Dhukaasa banameen eegdota galaanaa keessaa tokko miidhamuu isaa ibsameera. Bidiruun sun shugguxiiwwan qawwee hedduu, rasaasaa fi meeshaalee waraanaa biroo fe'atee akka ture mootummaa Kuubaa ibseera. Ta'us odeeffannoo mootummaan baase qorannoo bilisaa fi walabaa ta'een ni mirkanooftii jedhe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maakiroo Roobiyoo taatee kana waan hin eegamne jechuun ibsani. Mootummaan Yuunaayitid Isteet qorannoo fi geggeessaa jiraachuun beeksiseera. Ibsi mootummaa Kuubaa baase akka hin quufne himuun odeeffannoo guutuu fi iftoominaa akka barbaadan addeessaniiru. Taateen kun yeroo walitti dhufeenyi siyaasaa fi dinagdee gidduu Kuubaa fi Yuunaayitid Isteet gidduutti dhiphataa jiru keessatti mudatee jedhe. Addatti Ameerikaan boba'aa Veenzuwaalaa irraa gara Kuubaatti argamu irratti dhiibbaa gochuun hanqinni boba'aa Kuubaa keessatti hammaachuun walitti bu'iinsi siyaasaa daran jabeesseera. Haalli kun naannawaa Kariibiyaa keessatti tasgabbii fi nageenyi galaanaa irratti gaaffii kaasee jira. Qorannoon biyyoota lamaan geggeessaa jiran ammoo bu'aa akkamii akka fidu eegamaa jira. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiilee har'aaf qopheeffanne kana agammaa ture. Haga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.